warri jiraa keetti si sodaatanii erga dabartee siin dhaadachaa jirani kan umurii aangoo isaanii ittiin dheereffachuuf kaan immoo akka giriin kaarditti sitti fayyadamaa jiru. Kan gaafii natti ta'u dhugaa ajee ukkaamsitanii irra ciisuun caala nama Haacaaluu ajjeese nan beeka jedhanii miidiyaa irratti odeessuun yakkamaa dhoksuun yakka akka ta'e osoo beektanii callisuun hundi keessan akka ajee ajjeesistan nuuf mirkaneessitaniittu. Hirkisaan dallaa hin ta'u. أكنت سيتي يا باي أرساك أوني يا باي أكنت سيتي يا باي أرساك قرني استغنيتو يا أبوكو إنجليزي يا باي روكنا تماما يا باي كيا لندن نفته يا باي كيا إنجليزي جرتي يا باي روكنا تماما كل ما نيجي سو يقدر كده يا باي روكنا تماما يا باي نجا shira isaanii wal saaxiluu eegalanii jiran. Kanaaf ragaan guddaan suuraa iskiriina irratti argaa jirtan kana. Suuraan kun miidiyaarra naanna'aa jira yeroo ammaa kana. Eenyutu suuraa kana poosti godhe? Maaliif dalagame? Akkasumallee suuraan kun suuraa feekiidha moo suuraa dhugaati kan jedhu shira guddaatu keessa jira. Suuraa kana irratti har'a waan isiniif qoodu qaba. Akkasumallee odeeffannoo tokko tokko waa'ee suuraa kanarratti waan odeeffadheetu jira. Isiniif hin qooda. Hanga dhumatti viidiyoo kana dhaggeeffachuun akkasumallee sheer godhuu hin dagatina. Baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula YouTube Oromaan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayikii godhuu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti Andu'aalam Gosaa akkuma beekamu akkuma kan dura viidiyoo isiniif maxxansee ture jechuudha. Shira guddaatu irratti dalagamee gareen shira san dalagde jechuudha wal saaxilaa jirti. Akkasumallee shira waliin dalagame san hundumaa gara miidiyaa irratti wal gadi baasaa jiran jechuudha. An jalqaba irratti waan nin jedhuu barbaadu rabbiin haqa mucayyoo tanaa qaxalee tanaa rabbi haa baasu. Waaqni dhugaa ishee qofa haa baasu. Dhugaa bakka jirtu Andu'aalamii fi mucayyoo kana gidduutti waan ta'e dhugaa kan beeku rabbii tokkicha waan ta'eef rabbi dhiiga ishee haa baasuma jechuu barbaada. Garuu hanga dhugaa mucayyoo tanaa baatuu fi Andu'aalam Gosaa mana hidhaatii bahutti dhugaa isaanii waan jiru hunda jala bu'ee hordofuun kiyya hin oolamu jechuudha. Hanga waan danda'e kamiinuu jechuudha. Haga dhugaan ishee tanaa baatu akkanatti wal dhiisuun hin ta'u jechuudha. Gama suuraa kanatti as deebina daawwattoota keenya kabajamoo. Suuraan tuni kan hojjetame warreen shira Andu'aalamii irratti dalagan akka odeeffannoo an argadheetti odeeffannoo fakkeenyaaf hiriyoota Andu'aalamiitti dhiyaatan ijoollee tokko tokkoon kan wal beeknu jira. Ijoollee saniin kan odeeffannoo isaanirraa hanga argadhe tokko waan isiniif qooduun qabaa jechuudha. Waa'ee suuraa kanarratti wanni odeeffadhe kan jiru suuraa kana kan hojjete hiriyyaa Qananiiti jechuudha. Hiriyyaa Qananii nama Qananii waliin nyaatee dhugu jechuudha. Qananii waliin warroota nyaatanii dhugan maalummaa Qananii nama beekanii fi maalummaa Andu'aalam nama beekanii jechuudha. Suuraan kun walumaa galatti wanni maxxanfamee fi Andu'aalam irratti shira dalagamuuf akka waan Andu'aalam fakkeenyaaf amma suuraan kun kan argisiisu suuraa kana yoo xiinxallee gadi qabnee kan ilaallu ta'e suuraan kun kallattiin daayirektii wanni inni argisiisu Andu'aalam duraan osoo mucayyoo tana lubbuun hin darbiniin duratti akka waan tumaa ture, akka waan miidhaa ture, akka waan isii tana baqa mirga ishee sarbaa ture. San argisiifti suuraan gabaabduutti gabaabseetiin isinitti hime jechuudha. Shorti godheetiin isinitti hime jechuudha. Amma maaliif akka suuraan kun akka isiin itti tolfamtee gadhiifamte miidiyaa irratti gadhiifamtetti jechuudha. Shorti kaat godhee yookaan isinitti himu ta'e jechuudha. Waan gabaabsee jechuudha. Akka Andu'aalam mucayyoo tana duraa miidhaa ture argisiisuu fi Andu'aalam